Ashama daawwattoota keenya amma ganama keessa sa'aatii 4 ta'e oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhageessina. Oduu waliin ana beekeddasaa duraan dursa hangafoota oduu. Ayyaanni maatii barattootaa kan simisteera tokkoffaa gaafa guyyaa 17 ji'a 7 bara 2014 bakka maatiin barattoota hundi argamanitti taasifame. Adde wallaalummaan doofummaa hangareen jedhamne fe'attee osoo imalaa jirtu naannoo mana barumsaa Abishee Garbaa jedhamutti murtoon itti murtaa'eera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu bakka gurgurtaa Ashar Basharitti dargaggoonni lama walitti bu'an. Amma oduu bal'inaan. Ayyaanni maatii barattootaa kan simisteera tokkoffaa gaafa guyyaa 17 ji'a 7 bara 2014 bakka maatiin barattoota hundi argamanitti haala ho'aateen fi dammaqina qabuun raawwatame. Raawwii sagantaa kanarratti qophiilee mimmiidhagoo fi bashannansiisoo ta'an gurguddoon kan gama barsiisotaa fi barattootaan qophaa'an haala namatti toluu fi ajaa'ibsiisaa ta'een qindaa'ee raawwatamee ooleera. Qophii kana sababeeffachuuf maatiin barattootaas haamilee barattoota isaaniif kennuuf jecha wantoota garaagaraa bifa badhaasaa qabatanii argamaniiru. Kunis jedhan maatiin barattootaa akka barattoonni keenya haamilee gara fuulduraa isaanii tarkaanfachiisu horatanii taa'uu isaanii ibsan. Adde wallaalummaan doofummaa hangareen jedhamne fe'attee osoo imalaa jirtu naannoo mana barumsaa Abishee Garbaa jedhamutti qabamtee murtoon itti murtaa'eera. Haalli kenniinsa murtoo kanaas akka seera yakka wallaalummaa ba'aadha jedhee lafa kaa'utti adabbii cimaan umurii guutuun itti murtaa'an ol iyyannoo tokko malee gara mana adabaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Shaambuutti argamutti itti kennameera. Adde wallalummaanis kan qabamte namoota wallaalummaa balaaleffatan mana barumsichaa Abishee Garbaatti barsiisota mana barumsichaa ta'uun himame. Akka barsiisonni mana barumsichaa tokko odeessanitti qabamuun adde wallaalummaan yeroo baay'ee sababa uumuun daa'imman wallaalummaaf waan saaxiltuuf hordoffii cimaa taasisaa turre milkaa'uu dandeenyeerra jedhaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu bakka gurgurtaa Ashar Basharitti dargaggoonni lama walitti bu'an. Akka adde Basharee Bashiraa jedhanitti sababa walitti bu'iinsa dargaggoota kana lamaanii yommuu ibsan nyaanni maqaan isaanii armaan olitti eerameeru kun yommuu meeshaan itti gurguramu lamaan isaaniif kennamutti kan kooti hirruudha. Kan kee ammoo guutuudha jechuun bubbutuun wayita jalqabanitti inni tokko keessaa qodaa Ashar Bashariin fuulatti yommuu maragu ijji tokko dhangala'u mana yaalaa beekamaa Asaambusaan Riifar jedhame. Oduu osoo raawwatiin dura hangafoota oduu isin yaadachiifna. Ayyaanni maatii barattootaa kan simisteera tokko gaafa guyyaa 17 ji'a 7 bara 2014 bakka maatiin barattoota hundi argamanitti taasifame. Adde wallaalummaan doofummaa hangana hin jedhamne fe'attee osoo imalaa jirtu naannoo mana barumsaa Abishee Garbaa jedhamutti qabamtee murtoon itti murtaa'eera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu bakka gurgurtaa Ashar Basharitti dargaggoonni lama walitti bu'an. Oduu yeroo kanaaf qabnu kanuma oduu isin waliin kan ture ana beekedastaa qophiilee hafa waliin turtii gaarii.